Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin haa qabu. Alabdii Geetaachoo Abbabeeti. Arragaa mana ayyoo keenya kan duraan dhufnee viidiyoo waraabnee isinii maxxansinaan deeggarsa garaa gochaa fi turtan. Ammas deeggarsa isin gootan finnee isin agarsiisnee turre mana isaanii mana kufe mana moofaa mana baay'ee dulloomaa san bifa bareedaatti jijjiirree lafa qottoo keessa ciisu ture siree waan meeqa galchinee fi akka gaariitti akka ciisan gooneerra yaalii akka argataniifis qarshii laannee fi deemnee turre yaaliis akka argataa jiran odeeffadheetan jira. Arrammoo jechaadha deeggarsi itti fufee jechuudha. Ayyoon kun nyaataan illee baay'ee miidhamanii jiru waan ta'eef ayyaanni kunis dhufaa jira waan ta'eef sanuma sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa kana jechaadha xaafii qulqulluu sadarkaa tokkoffaa kuntaala 3 fidee dhufeen jira. Kuntaalli 3 keessaa kuntaalli 2 kuntaalli tokko kan daakamedha jechaadha. Daakuun kuntaalli tokko daakamaadha. Tokkoon kana yeroo nyaatanii xumuran isaaf immoo dabareedhaan daaksisanii itti fayyadamu jechaadha. Gara biraan yeroodhaaf wanni isaan barbaachisu jechaadha. Shunkurtii garaa finnee fi dhufnee jirra jechaadha. Shunkurtiidha kuni. Wanni biraa immoo wantoota ittoodhaaf isaan fayyaduu danda'an dinnicha garaa illee yeroof waan isaan fayyadu jechaadha. Wanni biraa qullubbii adii tarii qishira shaayii wantoota garaa fayyadu isaan fayyada waan ta'eef kana finnee fi dhufnee gara biraan immoo kun barbaree fi shiroodha jechaadha. Kun barbareedha. Barbaree bafarakoo jedhamee beekama baaltinna kun isadha. Kun immoo shiroodha. Ayyoon kun nyaataan illee miidhamanii kan jiranii kan as keessatti argamu kunis barbareedha jechaadha. Bifa bareedaadhaan kan hojjetamedha barbareen kuni. Kun zayitiidha. Hundumti keenya ni beekna kana. Kun immoo ruuziidha kuni. Ruuzii kana jechaadha. In fayyada waan ta'eef finnee fi dhufnee jirra jechaadha. Gara biraan immoo nyaata kana wanni isaan bilcheeffatan omaa meeshaalee mana waan takka hin qabani. Ayyoon keenya kuni sanuma sababeeffachuu waan isaan itti bilcheeffatan finnee fi jirra jechaadha. Kuni distiidha. Distiin kun ittoo gosa garaatti fayyadamuu danda'u jechaadha. Ittoo gosa garaa itti hojjetachuu danda'u jechaadha. Egaa akkuma beekamu ayyoon kun ofii isaanii hojjetachuu hin danda'ani. Kun waan huccuu itti miiccatanii kun immoo midhaan kana keessatti bukeessu jechaadha. Kana ayyoon kun waggaa 8 ol erga waa hojjetanii summii waggaa 15 dura nyaatanii mana keessatti afanii jiru waan ta'eef homaa hin beekanii kanuma sababeeffachuun nama naasofsiisetu jira jechaadha. Akka tajaajiltuutti jechaadha. Akka isaan bira dhaabattee wantoota nyaata isaan barbaachisu akka hojjettuuf obboleettiin keenya tokko mooraadhuma kana keessa kan jiraattu ishee asofsiisee isheedhaan walii gallee jirra. Ayyoon keenya kuni waggaa 15 dura akka isaan summii nyaatan quba qabdamti. Sanaa wal qabatee waggaa 8 ol yaaliif deeggarsa tokko malee mana keessatti hafanii kufanii ture. Sanaafuu amma deeggarsatu barbaachisaanii nyaata akka hojjetamuuf xaafii kuntaala 3 fideen jira. Kuntaalli tokko daakamaadha. Kuntaalli 2 immoo hin daakamne maaliif yoo daakame hin bada jedheen fide waan ta'eef roottoo wayitti nammee lafaa taa'u. Sana booda daakuusa kana harrumarraa kaastee bukeessitee eeleen bitamee eelee bareedaa tolfamee ittoon gosa garaa ittoon adiidhaa fi diimaadhaan hojjetamee foon illee bitamee akka maraqii nyaatan ruuziin bitamee jira waan ta'eef foon ruuziidhaan hojjetamee akka dhiyaatuuf kan akkana gargaartuun barbaada. Waan si barbaachisu kaffaltii si barbaachisu siif kaffallaa jechaadha. Okay, anumatu si kaffalee deema. Gara biraan immoo uffata isaanii yeroodhaan miiciif. Ishi kun waan huccuun itti miicamu waan ta'eef yeroodhaan miicitanii yaalii isaanii akka seeraan hordofan biranaa dhaabattaa wanni isaan rakkatan yoo jiraate bilbiltee natti himtaa jechaadha. Ishi egaa aliimaatti adaraa kenneen jira anis nan hordofaanii kana biraan darbee immoo ayyoo keenya kanaaf buukii baasnee fi jirra jechaadha. Dabtara jechaadha. Dabtara kana fayyadamtanii
kana booda isheedhaaf akka tajaajiltu yookaan akka hojjettutti aliimaa fayyadamnee jirra waan ta'eef buukii amma harkatti agartan kana lakkoofsa isaa irra deebi'eesiniif hin dubbisa kana fayyadamtanii akkaawuntii keenya irratti deeggarsa gochuu fi dandeessu maallaqa galchuu fi dandeessu garee WhatsApp keessa kan jirtanis viidiyoo kana jalaas akkaawuntii kana fayyadamtanii aayyoo keenya kanaaf deeggarsa galchuu ni dandeessu akkaawuntiin kun maqaan isaanii haadha Sharaf Abbaa Bulguu Abbaa Ruski Baroksi Abbaa Joobir jedhama kanaafu lakkoofsa akkaawuntii isaanii 1000 42 duwwaa 3 73 4 duwwaa 7 jedha kana fayyadamtanii akkaawuntii kanatti maallaqa erguu fi ni dandeessu jechaadha irraa kaasee jechaadha guyyaan viidiyoon kun maxxan irraa kaasee aayyoo keenya kana akka bira dhaabannu akka amma umriin isaa lafa kana jirutti deeggarsa barbaachisaa ta'u akka gootanuuf gamanumaan waamichis ni dabarsuun barbaada aliimaan immoo aayyoo keenya kana akka tajaajiltuutti akka ilmootti bira teessee akkasiin deeggarsa gootuuf amaanaa sitti kennachuun barbaada amaanaa kon fuutamti amaanaa kana fuutee akka tajaajila gahaa kennituuf hin barbaada jechaadha Rabbi mirati balini Rabbi ya dura katina dunu kusatin Rabbi mirata buda muga Rabbi mirata ilalam kanke Rabbi mirata ilalam wanni kun an sababu wan ta'e waan kana kan godhe ana miti isini kana kan godhe isin ana miti anumna sin qabu kana gochuuf an sababu wan ta'e isin garuu rabbiif jecha aayyoo keenya kana bira dhaabattanii maanguddoo kana mana ona sana keessaa baastanii cinqii dararaa sana keessaa baastanii asiin ga'uu keessaniif kabajaaf jaalala guddaatu isiniif mala rabbii galgala keessaniin balleessini rabbii bakka jirtan cinqii duniyaa kiraa isin haa baraaru isiniin jecha aayyoo keenyaaf deeggarsa kana fakkaatu bifa bareedaadhaan waan sooressi tokko nyaachuu danda'u xaafii adii xaafii qulqulluu kan sooressi kam yeroo ammaa nyaatu jechaadha lafti ganna baay'ee yeroon kun yeroo rakkooti namni waa qabullee yerootti rakkatudha keessattuu biyya keessa jechaadha kanaafuu aayyoon kun immoo qananiidhaan xaafii adii nyaatanii akka isaan nyaatan warri sababa taatan warri deeggarsa kana gootan anomaas niin jechuun danda'u garuu garaan beela'ee nyaate isinaa eebbisu innuu ofiisaaf sin eebbisa arrabni sin eebbisuu baatusi mee aayyoo mee ijoollee obboloota koo biyya garaagaraa biyya cinqii keessa ta'anii deeggarsa kana isinii godhan naa eebbisaa mee al tokko Rabbi edimee jira tursiis rabbaara jira galfachiisa aara galfatanii biyya ofiitti deebi'an amma nama danuutiyyuu abbaa kootii fi du'aayinaa kadhachiisi obboleessa kootu na jala akiraa deeme haadha kootu akiraa deemte cinqii keessan jira nan dhukkubsadha dhukkuba keessan jira dhukkuba kana rabbi kana fayyisuuf du'aayinaa kadhachiisi akkoo kana naan jedhani mee du'aayinaa kadha sirriitti warra dhukkubsatan warra fayyanii nama qixxaatanii aara galfatan takkaruun siyaasa aara galfatu rabbitti malle rabbi qalbii keessa fayyisu qalbii siisa fayyisu hundinuu wantinaa ta'e kun umrii dheeraadha galgala keessa rakkatina galgala keessa rakkachuun ulfinaan qaba